Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC magaalaa Naayiroobii irraa darbu eegalee jira. Saganticha daqiiqota 15f kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddesaati. Qopheessituun sagantichaa immoo Firaafolii Dhugaasaa nu waliin tura. Ibsi Iskindir Naggaa har'a kennaa ture osoo hin xumuramiin bittinnaa'uu fi qabiyyee ibsichaa Oromiyaa ክልል ጋር ተቀናጅተው Injiinar Taakkala Uumaa keessattuu yeroo ammaatti naannoo Oromiyaa waliin qindaa'uun dhiittaa mirga namoomaa jabaa magaalaa kana keessatti waan raawwataniif aangoo qabatan itti fufuu hin qaban. Orkaa tajaajila dogdoqqee magaalaa Finfinnee hordofii komii ka'es isinitti himna. Gaaffiin ofiin of bulchuu Sidaamaa fi rakkoolee mudachuu malan irratti xiinxala. Mootummaan federaalaa gargaarsa barbaachisaa ta'e dirqama akka federaalaatti qabu yoo hin baute miidhaan isaa uummata naannoo Sidaamaatiif caalaa. Oduu gaggabaaboo hirphaa gammachuu qopheesseera. Turtii gaarii. Oduu keenya jalqaban lammiilee Itiyoophiyaa dabalatee baqattootni biyyoota Afrikaa garaagaraa Liibiyaa keessa jiran sababii wal waraansaan garatti bahan wallaaluu dubbatu. Haleellaa torban darbe keessa qarqara magaalaa Tiriipooliitti kaampii baqattootaa irratti qilleensarraan dhaqqabeenis namootni 50 ol ajjeefamaniiru. Baqattootni miidhaa kanaaf saaxilaman haala akkamii irratti akka argaman Biraanuu Gammachuu kan qopheesse qaba. ማታ ሲያጉዙ ነው ያደሩ በአምቡላንስ ምናምን አስከሬን ምናምን Galgala balaan qaqqabee reeffa guuraa bulan ganama isaa immoo bakka bu'oonni baqattoota Itoophiyaa Eertiraa fi Sudaan dhufanii turan garuu waayyuu nuuf hin ያው ይችላል ሳሚ የሚባል Sagalee Kinduu Alamuu buufata baqattoota Liibiyaa keessaati. Kinduun torban darbee Liibiyaatti haleellaa qilleensarraan bakka godaantonni buufatanii jiran irratti raawwateen yoo xiqqate namoonni 55 ol ta'an ajjeefamuu fi hedduun madaa'an keessa kan turedha. Namoonni ajjeefaman hedduun isaanii godaantota biyyoota Afrikaa garaagaraa yommuu ta'an lammiileen Itiyoophiyaa haleellaa ture kanan madaa'anis turan. Kinduu fi baqattoonni biroo isa waliin jiran amma bakka nageenya isaaniif fooyya'aadha jedhametti baqatanis hammeenya jireenya baqannaa jalaa ba'uu garuu hin dandeenye. Kanaaf namoota warra isa dhaggeeffataniin akkas jedha Kinduun. መልእክት ምን መሰለ ያው ችግር ሊኖር ይችላል Ergaan koo rakkoon biyya jiraachuu ni mala garuu rakkoo biyya ofii keessatti wal danda'anii jiraachuu wayyan jedha. Biyya ofii keessatti dafqanii jiraachuu kan fakkaatu hin jiru. Nuti gara biyya keenyatti deebi'uu ni barbaanna. Yeroo laallu garuu sabaa wal qooduun kun jira. Rakkoon kun yoo nuuf hiikame nuti biyya keenyatti deebi'uu barbaanna. Kan barbaade wal diigayyuu garuu jireenya baqannaa irraa biyyuma keenya nuuf wayya. Baqachuun filannoon ta'u biyyuma ofii jiraachuu wayya. Namoonni as dhufuu barbaadan jireenya isaaniitti murteessanii ta'uu beekuu qabu. Jireenyi baqannaa baay'ee fokkisaadha. Biyya ofiitti kabajamanii jiraachuu wayya jedhaani. በጣም ያስጠላል በአገር ተከብረ ብትኖር ይሻላል ነው Liibiyaa bakka hundatti waraanatu gaggeeffamaa jira. Garuu baqattoonni baay'inaan garasitti godaananii achirraa gara biyyoota Awurooppaatti darbuuf yaalii gochuu isaanii hin dhaabne. Haalli godaantonni biyyattii keessatti itti jiran yeroodhaa gara yerootti hammaataa deemus warreen seeraan hala namoota godaansan garuu hojii isaanii cimsanii itti fufaniiru. Gabaasa Biraanuu Gammachuu dhageenye. Ibsi gareen Iskindir Naggaan hoogganamuu fi mana maree Baalaadaraa jechuun of waamu kennaa ture osoo hin xumuramiin bittinnaa'e. Gareen qondaaltota mootummaatiin bu'uura seeraa hin qabu jedhame kuni miseensonni koo hidhamaniiru jedheera. Waayilli koo Habtaamuu Xibabuu magaalaa Finfinneerraa gabaasa ittaanu nuuf ergeera. Ibsi garee Iskindir Naggaan hoogganamuu fi maqaa mana maree Baalaadaraa jedhuun socho'u kennaa ture erga kennamuu eegalee daqiiqaawwan 35 booda addaan cite. Iskindir Naggaa mootummaan Itiyoophiyaa aangoota fi miseensota mana maree Baalaadaraa hidheera haal duree tokko malee hiikuu qaba jechuun ibsa laate. Kana malees dhiibbaan mana marichaa irra gahaa jiru cimeera jedhe. Itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaas ni balaaleffate. ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተለይ አሁን ከኦሮሚያ ክልል ጋር ተቀናጅተው Injiinar Taakkala Uumaa keessattuu yeroo ammaatti naannoo Oromiyaa waliin qindaa'uun dhiittaa mirga namoomaa jabaa magaalaa kana keessatti waan raawwataniif aangoo qabatan itti fufuu hin qaban. Amma eenyummaa isaanii ifatti nutti agarsiisanii jiru. Boodas dargaggeeyyiin alaabaa Itoophiyaa qabatan gaafii qabna jechuun sagalee dhageessisuu eegalan. Dargaggoonni kun Itoophiyaan hin diigamtu siif hin milkaa'u jechuunis Iskindiritti dubbatan. Namoonni galmicha keessa turan tokko dargaggeeyyiin kunneen akka qabaman dubbachaa turan. Galma ibsichitti kennamaa ture keessattis hokkarri ka'e.
gariin Iskindir Naggaan hoogganamu garee seeraan alaa akka ta'ee fi uummattoota biyyattii gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf socho'aa akka jiru kan BBCtti hime dargaggoo Muhiddiin saba tokko fo'anii xureessuun sirrii miti jechuun hime. መንግስትን ሊቃወሙ ይችላል ክሪቲሳይዝ ማድረግ ይችላል ህዝቡን በብሔር እየከፋፈሉ mootummaa mormuu fi qeequu ni danda'a. Uummata sabummaan qooduun jecha uummata diiguu dubbachuun qabu. Mootummaan waan sobaa fi uummattoota walitti buusuu fi qoqqoodu kana dhaabsisuu qaba. Sababiin isaas Itoophiyaan tokkummaa kanatti fufsiisuu kan dandeenyu immoo tokko taaneeti. Manni maree seera mataasaa qaba kan Iskindiriin hoogganamu mana maree miti kan jedhu dargaggoon inni biraan uummattoonni biyyattii garee kana balaaleffachuu qabu jechuun BBCtti hime. Kara fuulduraattis biyya keenya immoo tokkummaadhaan kaanee biyya keenya ijaarrachuudhaaf nuti ammallee qeerroon duraan mootummaa cunqurfamaaf irraa buuse ammas waan jiruuf nama tokko yookiin nama sadii nama afuriin ta'ee biyya kana diiguuf immoo ammas hirree tokkoon dagachaa tokkoon bukkee dhaabanneet bakka kanatti wal geenyeen jedharra. Gabaasaa waa'ila keenyaaf taa'uu xibabu magaalaa Finfinnee irraatii nuuf ergee dhageenye. Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Amma immoo oduuwwan gaggabaaboo hirphaa gammachuurraa dhageenya. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya waraanni Ameerikaa shaakala dirree torban lamaaf turuu Itoophiyaa dabalatee loltoonni biyyoota 10 hirmaachisee dhiyeenyatti gaggeessuuf Somaaliyaatti ergama nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa cimsuuf karoorfamutu ibsame. Lammiileen Itoophiyaa 132 Yemenitti uguramanii turan har'a Finfinneetti deebi'an. Dhaabni godaansa idil addunyaa biyyattii akka deebi'an deeggaruu Addis Standard gabaasee jira. Soomaaliyaan hidhattoota Al-Shabaab hoteela Moqdishootti aleeluun himataman 3 du'aan adabde. Aleellaan waggaa 2 dura hoteela tokkorra qaqqabeen namoonni 18 yoo du'an 40 madaa'utu yaadatama. Ameerikaatti ambaasaddarri United Kingdom bulchiinsi Trump qeeqee hojicha dhaabuudha beekse. Kim Darroch dhaamsa karaa imeeliitiin barreesseen dandeettii malee biyyattii hoogganu jechuun qeeqee ture. Liibiyaatti misaayiloonni farra taankii Faransaay maadhee deeggartoota Jeneraal Khalifa Haftar keessatti argamutu ibsame. Faransaay garuu qoqqobbii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii meeshaalee waraanaa irra kaa'e hin cabsine jechuun waakkattee jirti. Ugandaan dhibeen Iboolaa namoota 2 erga ajjeesee namni haaraa qabame akka hin jirre beeksifte. Democratic Republic Congo keessatti dhibeen kun lubbuu namoota 1,400 dabarsutu yaadatama. Biyyoonni 20 ollee Chaayinaan qomoo Ugeer miliyoona 1 fi musliimota hiite akka gadhiiftu gaafataniin Koreen mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti qabinsa lammiilee biyyattii irratti qeeqa dhiyeessanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabade isaan kana zalaalamu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hanni dogdoqqee fayyadamuun raawwatamu nageenya jiraatotaaf yaaddessaa ta'aa dhufeera jechuun dogdoqqeewwan eeyyama malee akka hin sochoone kan dhorkame. Murteen kun garuu namoota jireenya isaanii dogdoqqee oofuu irratti hundeeffatan biraa komii kaaseera. Finfinnee keessatti dogdoqqee oofuun ofii fi maatii isaanii kan jiraachisan Ashannaafi Ahimadii fi Girmaay komii isaanii akkasii BBCtti himaniiru. Seera mootummaan baasee irratti hundaa'uun dogdoqqee dhaabeen jira. Hojii dhabeessummaa rakkoo ta'ee haasa'amu irrattis nutis kunoo hojii dhabneetti dabalamneerra. Kun murtee bu'aa qabu miti. Mootummaan itti gaafatamummaa yakka dhorkuu qaba. Nuti lammiileen immoo yakka agarru gabaasuu yookaan dhorkuun nurra jira. Garuu isa hojii hojjetuu fi isa yakkatti jiru adda baasee baruun utuutti jiru nama hojiitti jiru addaan kutuunsaa sirrii miti. እኛ ላይ ያው የሚኖሩት ተጽዕኖ ኮምፕሊትሊ ስራ ማቆም ነው። Miidhaan nurra ga'ee jiru guutummaatti hojii akka dhaabnu nu taasiseera. Karaa seeraan galmaa'uudhaaf kun motora keenya jennee iyyata galchineerra. Sun hanga xumuramutti hojii dhaabuun dirqama nutti ta'e. Rakkoon ture waajjira kam akka deemnu ifa hin taane. Tokkorraa tokkotti jooraa baane. Iyyata galchine kana immoo torban kana nuuf deebi'a jennee abdanna. Yoo torban kanarra darbe hojii keenya guddaa miidha. በጣም ስለሚጎዳ ማለት ነው። Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qindeessaan kilaastera dinagdee fi hoogganaan waajjira geejjibaa Dr. Salamoon Kidaane namni karaa seera qabeessaan hojjechuu barbaadu ammayyuu galmaa'uu akka danda'u ibsaniiru. Beekamaadha. Rakkoon akkanaa akka qunnamu nutis tilmaamnee turre.
Hanga danda'amutti kutaalee magaalattii 10 keessatti namoota tajaajila kennan hedduu wajjin wiirtuu galmee qopheessinee jirra. Lammaffaan namni hundi takkaatti waliin dhufe. Tokko tokko utuu nuti tajaajila hin eegalin kan gaafatan turaniiru. Nu biras dadhabinni garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu amma waan itti barameef torban dhufurraa eegalee wantoonni ni sirratu. Haala adeemsa isaas sirriitti waan hubataniif sadarkaa kanaan ni furama. Garuu komiin hin jiru jechuun hin danda'amu. Sagantaa keenya irraa xumuraatiin paartileen siyaasaa 3 godina Sidaamaa keessa socho'an gaaffiin godinichaa akka naannootti hundeessuuf karaa seera qabeessa taheen dhiyaate yeroo dheeraaf akka lafarraa harkifataa ture ibsaniiru. Yeroo gabaabaa keessatti guyyaa murteen hawaasni Sidaamaa ofiin of bulchuuf murteessu beekamu akka qabus gaafataniiru. Ameerikaa Yuunivarsiitii Waashingten Endelee jedhamutti Piroofeesara seeraa kan ta'an Heenok Gabbisaa gaaffii mirgaa ta'us haalli amma jiru deebisuuf mijataa natti hin fakkaatu jedhu. Mootummaa federaalaa eeyyama kennuu osoo hin taane akka heerri jedhutti faasiteetii gochuu akkasumas immoo mootummaan naannoo kun erga referendamiidhaan hundaa'e booda fuudhee gara federeeshiniitti dabaluu yookaan immoo reejister godhee dabaluudha. Erga jiraachitti mootummaa federeeshiniitti erga da'amanii baajeta adda addaa federaal baajetii kennuu keessatti mootummaan federaalaa harka olaanaa qaba. Tarii mootummaan federaalaa yoo itti waliin galu ta'e an kana gama kootiin kan inni waamu unilateral declaration of statehood jedhee waama. Uummanni kamiyyuu unilateral yoo declare of godhee akka mootummaa naannootti mootummaan federaalaa tarii itti walii galuu dhiisuu danda'a. Itti walii galuu dhiisuudhaan immoo baajeta barbaachisaa ta'e ramaduu fi akkasumas immoo nagaaf tasgabbii yoo barbaachise naannoo sana keessatti mootummaan federaalaa humna federaalaa irratti qabu erguu dhiisuu danda'a. Recognition federaalaa malee taa'ee hafaa jechuudha. Miidhaansaa mootummaa federaalaaf moo uummata naannoo sanaatiif uummata Sidaamaatiif miidhaansaa caala jetta? Uummata Sidaamaatiif caala maaliifi kaayyoo isaan mootummaa naannootti ol guddisuu barbaadan akkuma naannolee adda biraa baajeta argatanii jiruuf jireenya isaanii siyaasa isaanii hundeessanii jiraachuudha. Mootummaan federaalaa gargaarsa barbaachisaa ta'e dirqama akka federaalaatti qabu yoo hin bahu ta'e miidhaansaa uummata naannoo Sidaamaatiif caala. Mootummaa federaalaas immoo tarii leejitimasiisaa balleessuu danda'a ni yaada. Akka heera mootummaatti gaaffii isaan naannoo taa'uuf dhiyeessan kana ilaalchisee yoo isaan ofuma isaaniitiin labsuudhaatiif yaalan mootummaan federaalaa humnaan osoo gidduu galee dhimma kana fashaleesse heera mootummaa kan diigu ta'a? Mootummaan federaalaa waan dhaabu natti hin fakkaatu maaliifi heera keessatti keewwata 47 yoo ilaalle sabaaf sablammiin kamiyyuu mirga guutuu akka qabudha. Akka mootummaa naannootti of hundeessuudhaaf maaliifi heerri sunis kan hundaa'e bara 1995 gaaffii sabaaf sablammii deebisuuti. Kun immoo gaaffii sabaaf sablammii keessaa isa jalqabaati isa hangafaati. Mirga kan qabu uummataa mootummaan immoo dirqama qaba. Garuu rakkoon jiru yeroo irratti walii galuu waan danda'an natti hin fakkaatu. Tarii uummanni Sidaamaas haala biyyi sun amma keessa deemaa jirtu ilaalcha keessa guutummaa guutuutti waan galchan natti hin fakkaatu. Haa ta'uyyuu malee garuu mirga isaaniiti mootummaan dhimma kana haala barbaachisaa ta'een hordofuu dhiisuun rakkoo siyaasaa biyya sana keessa jirtu caalaatti babal'isuu danda'a. Mootummaan federaalaa isaan akka isaan labsan maaliif sodaata jettee yaadda? Bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed kun gaaffiin kun gaaffii seera qabeessa akka ta'e ni amanu. Sodaa qabantu jira jedheen hubadhaan gama kootiin. Sodaan kunis maal yoo jette uummata Sidaamaatiif mirgi kun ammatti kan kabachiifamu yoo ta'e sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru 83 oltu jira. Sabaaf sablammiin hundumtuu walitti yaa'ee as dhufee mootummaa naannoo uummachuun barbaada yoo jedhe kun floodgateii dhaabuu hin dandeenye bana jedheen yaada. Sodaa kanatu mootummaa federaalaa dudduubatti harkisaa jira jedhee kan hin hubadhu. Naannoo Sidaamaatiif beekamtii kennuunis rakkoo kennuu dhiisuunis rakkoodha jedhee kan hin hubadhu. Rakkoo kana lamaan keessaa kamtu baay'ee miidhaa fida kan jedhu ilaaluutu irra jira mootummaan federaalaa jedheen yaada. Gaaffiif deebii Piroofeesara seeraa Heenok Gabbisaa waliin taasisnedha kan dhageenye. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaa paarlaamaatiif yeroo darbee kennaniitiin uummanni Sidaamaa gara tarkaanfiitti kan deemu yoo ta'e carraan naannoo Somaalee mudate isaaniinis mudachuu isaanii waan hafu miti jedhaniiti kan isaan turani. Sagantaa keenya galgala kanaa xumurreeti kan jirru kan isiniif dhiyeessan Zalaalamtaa Addisaatii kan qopheesse Mofraaf Olii Dhugaasaati. Weebsaayitii keenya irraatii odeeffannoowwan dabalataa argachuu ni dandeessu. Horaa bulaa.
Thank you.